fadhoni semilana nagisa abdati donana riban qawwati wal manti jillu wal jilwaqi arwaqi
kabajamtoota jaallatamtoota saba waaqayyoo dhiiga walichaatiin kan bitamtan obboloonni kiyya kaniin baay'ee jaalladhuu fi abboonni as keessa jirtan haadhoon as keessa jirtan baga nagaadhaan waamicha kiyya naa kabajanii dhuftan isiniin jedha.
waaqayyo isa na gargaaree fuula keessan akka naabadhee waaqayyo kanaan galateeffadhuuf gooftaa isa na gargaaree kana harka keessan walitti buusaa gooftaa kana naa galateeffadha. waaqayyo na gargaaree fuula keessan naabadheera. haati kiyyaa daraasinitti na kennitee turte ishiin immoo har'a gidduu keessan jirtu haala nageenyaatiin ta'e ishiin waan hin dhufneef waaqayyo ishiis bakka jirtutti nagaa ishii godhee ishii naa jiraachise waaqayyo naa galateeffadha. Kanuma taansee galata kootti kan hin seenu waaqayyotu na gargaaree fuula keessan na dhaabe malee nama har'a ta'e sagantaa kana galateeffannaa kana qopheeffatu otoo hin taane Naumas dhaabate iddoo aarsaa kanarra dhugaa dubbii sagalee waaqayyo karaa meeshaa kana kan dubbadhu kan na gargaaree waaqayyoodha malee gargaarsa kan biraatiin miti yookaan eenyumaan miti. Gooftaa isa na gargaaree kana waaqayyoodhaan galateeffachuudhaaf gidduu keessanitti argameera. Waaqayyo isa kana nagaa immoo waaqayyoof galanni haa ta'u jedha. Akkuma beekamu caafii isaa namoonni miidiyaa hordoftan dhageessanii turtan karaa OBN'tiin jechuudha. Carraa argadhee achirratti saasayitiin ture. Isarraa kana fi wantoota ciccitee fi baay'ee isaa waan jiruuf isa irra hin deebi'u baay'ee jechuudha. Warroonni dhageessan jirtu isa caafii tuqeetu mandarbaa. Ani kan hin dhaladhee haadha kiyyaa fi abbaa kiyyaa fi hangafadha. Maqaan kiyyaa Wabii Lammaan jedhama. Duraan kan itti namoonni na beeku Maamush Lammaatii jechuudha. As keessaa hiriyoota baay'een qaba kan yeroon biyya jirus na wajjin jiraatanii obboleessa keenya taphataa meeshaa Musee Masaratii fi akkasuma fi qaaduu. Gidduu keenya kan jiran kun affeerramanii sagantaa irratti argamuu qabnadhanii kan dhufan kabajamtoonni warri nani affeerran immoo bakka biyyaa'is asis warri jiraatan warroonni na beekaniif warroonni seenaa kiyya kan beekan gidduu kana jiru. Egaa asumaan dhugaa ba'umsa kootti kan hin galu ani kan hin dhaladhe aanaa Gindabaratti magaalaa Kaachisiittidha. Haadha kiyya Zarituu Firrisaa fi abbaa kiyya Lammaa Badaadhaa irraayi. Dhaladhee mana barnootaa kiyyaa achumatti kutaa hanga kutaa torbaa mana barumsaa dirree xiyyaaraatti xumuree sana booddee haayiskuulitti darbee yeroo nutuun kutaa afur baradhuuti abbaan kiyyaa bara 2003 dhibee tasaa ta'ee dhukkuba busaatiin qabamee gaafa kamisaa qabamee gaafa sanbataa boqotanii isaan gara gooftaa isaanii deemaniiru jechuudha. Obboloota dubaraa 4 fi dhiira 2 ta'anii dhalannee nuti nama 6. Sana hunduma isaayyuu abbaan kiyyaa harmee kiyyatti kenneetiin hin deeme. Harmeen kiyyaa amma ijoollee 3 qabattee biyya jirti Kaachisii jechuudha. Obboleettiin kiyya tokko as keellaa jirti tokko kattaa jirti ani asiin jira. Waaqayyo otoo homaa tokko hin ta'in anis obbolaan kiyyas haati kiyyas otoo homaa hin ta'in waaqayyo isaa siin nu ga'ee galata kana akka argan isa godhe waaqayyoodhaan naa galateeffadha. Kanatti aansuudhaan abbeen kiyya erga gara gooftaa isaanii deemaniiti. Ani hangafadha waan ta'eef imaanaan abbaa kiyya irra jiru natti darba waan ta'eef dirqamadha. Dhiirris na fuuldura kan jiru kan durbina dura kan jirtu haadha kiyyaafis abbaa kiyyaafis hangafas niin jedheera. Otoon hojii wantoota jijjiiran abbaan kiyya kan dhiisee deeme otoon haadha kiyya gargaaraa yeroo dhukkuba akka tasaatiin dhukkuba dhibee libdikaame jedhamu yookaan dhiibbaa onnee kan jedhamuun qabame. Achitti yaalamaa kan hin ture aanaa Gindabaratti magaalaa Kaachisii keessatti hospitaalicha keessatti dhukkubni sun baay'ee waan narra tureef baay'ee waan na dhukkubeef jechuudha. Haati kiyyaa waan itti na yaachistu dhabdee waan gootu gaafa wallaattu midhaan kuntaala 2tu jira jedhee akkuma yeroo duraatiin dubbadhe sana mana keenya kuntaala 2 jira. Isa obbolaa kiyya jalaa gurgurtee mana yaalaatti erga isa gurgurtee booddee namni mana yaalaa sunis na geessu dhabame. Dhukkubichi ammas natti hamaachaa waan jiruuf halkanii guyyaa na boraafadhe ani ishii boraafadhee tinciisaa ishee boraafadhee loolaa jechuudha harmee kiyya. Haala baay'ee ulfaataa keessa na wajjin dabarsite ammallee umurii ishii naaf adeemsisuu jechuu kan hin barbaadudha. Sana booddee waan hin godhu gaafa wallaaluu obbo Hailuu Nagasaa kan jedhamu ishii fuudhee tannaqaa namni dhaqu waan hin jirreef jedhee na fudhatee deeme. Phaawulos keessatti ji'a 2 na wajjin achi ture. Dhukkuba sun irraa fayyuu hin dandeenye nan galee yeroo lammaffaatiif ammas gara Phaawulositti rifeerinaaf barreessanii dhukkubni sun baay'ee natti ulfaachaa deemee waggaa 4 fi dhukkubsadhe. Sanarraa kan ka'e ammoo nama na fuudhee deemuu dhabe. Gara mana yaalaa jechuudha. Rifeerii sun barreeffamee torbe tokko mana taa'e.
Akkanuma obboloota kan hin baay'ee qabu amantoota waldaa kiristaanaatti malee nama biraan qabu. Yookaan haadha kan biraa yookaan abbaa kan biraa qabaadhee miti. Isaanumti birrii walitti naa buusuudhaan waldaa Biraana Kiristoos taachisee lakkoofsa lammaffaa gara mana yaalaa kanatti gaggeessaa waldaa yeroo sana kan ta'e obbo Barsiisaa Baalchaa Addunyaa gara Phaawulositti otoo fira tokko naaf hin ta'in otoo homaa tokko hin ta'in torbii lama Phaawulos keessa na wajjin jiraate. Achitti gara biyyaatti deebi'ee dhukkubni sun baay'ee natti hammaachaa waan dhufeef an yeroo sana barnoota kiyyaa kutaa 10 ga'eera. Kutaa 10 sana baay'ee waan na dhukkubuuf deeskii gubbaa akkasitti garaadhaan ciisee kutaa 10 qoramee jechuudha. Kutaa 10 gaafa qoramu barnoonni sun naaf hin dhufne obboleettii keenya wajjin isheen irratti dhalatu wajjin qoramnee isheen dabarte. An yeroo sana carraa biyya sun jiraachuu yookaan kiiboordii achi taphachuuti fixadhee gara magaalaa kanaa dhufee jechuudha. Otoo na dhukkubuuti otoo haalli baay'ee natti ulfaatu haadha kiyya biraatti deemee gara magaalaa kanaa dhufee gara Buraayyuu naannoo Matoo Mistiitti achi kireeffadhee anumaa taa'uu jalqabu waldaan Biraana Kiristoos Ashawaa Meedaa nama meeshaa nu taphatu hin qabnu waan ta'eef kootaa jechuudhaan gara isaaniitti na waammatanii rakkina kiyya hundumaa na hubatanii kootu as taa'e mana kiraasii kaffallaa akkanachi immoo damooza sii dhaabnee nama birallee taa'uu dandeessa kan jedhu sana isaan ofitti na fudhatanii gaafa isaan ofitti gaggeessitoonni waldaa yeroo sana na fudhatan isaan bira dhaqee meeshaa kiyya taphachuu jalqabe. Ammas dhukkubni sun baay'ee na dhukkuba ture haati kiyyas baay'ee dhiphatti turte. Sanarraa kan ka'e warri Biraana Kiristoosii qabeenya naa kennan sana uffata naa kennan sana yookaan birrii walitti buusanii gara mana yaalaatti na ergan sana isarra darbeeyyuu yeroo mana barnootaa deemu akkanan ittiin of danda'uudhaaf birrii naa buusanii naa kennanii fudhadhee dhufe. Dhufee ji'a lama otoo hin guutiin mana ni kireeffadhee keessa taa'u Biraana Kiristoosii sana dudduubadha. Mana kiyya cabsee attuun uffataa fi uffata waldaa Biraana Kiristoos naa bitan kennaa dhaloonni achi naa kennin na gaggeesse sana attuun na jalaa cabsitee fudhatte shaanxaaluma isaatiin jechuudha. Sanarraa kan ka'e baay'ee dhukkubi sun natti hammaachaa deeme. Dhukkubi dhibee onnee immoo maaliin akka namatti ka'u isin hin beektu naasuudhaanis jira dadhabbii garaagaraatiin jira wantoota baay'eedhaan namatti ka'a jechuudha. Dhukkubi sun naasuu sanarraa kan ka'e baay'ee na dhukkube. Yeroo sana bakka ittiin goruun dhabe maaliif birrii manni amantaa sun naa kennan Biraana Kiristoos sun ittiin hin baradha jedhee kanan dhufee mana barumsaa ji'a lama yookaan semesteera tokko naa danda'a jedhee kan hin dhufee mana yaalaatti fixee jechuudha isa. Sana booddee gara ittiin goru gaafa dhabuu waan hin godhu gaafa dhabuu waldaa Biraana Kiristoosiin kun jabaadhu sii kaffallaa mana kiraas jechuudhaan ofitti na qabanii. Mana kiraa kiyya yookaan birrii mana kiraa naa danda'u yeroos birrii 600 qacaramee kiiboordii taphachuu jalqabee jechuudha. Sanarraa kan ka'e dhukkubni sun baay'ee waan natti ulfaateef akkan kolleejjii baradhuuf shaaqaa gubbaarratti kolleejjiin sun kan inni banamee Rift Vaalii amma as jiru kun jechuudha. Achi yaabbachuun dadhabe dhukkubni sun baay'ee waan natti ulfaateef yaabbadhee barnoota sun barachuu waan hin dadhabeef barnoota sun addaan hin kute. Gaafa barnoota sun addaan kutu amma birrii 600 qabaa 600 sun mana kiraa naaf hin kaffalu homaas naaf hin godhu 600 ji'atti argadhu waldaa sun kan naa kaffaltu jechuudha. Waan hin godhu dhabnaan obboleessi kiyya Abdii Gurmoo kan jedhamu mana amantaadhuma keessatti wal barree maaliin godha jedheen itti himadhe. Itti himannaan caammaa xaraguu hin dandeessaa naan jedhe eeyyin hin jedheen kootu iddoon sii kennisiisaa ijoollee naan jedhe. Ishii jedheen Oromiyaa baankii fuulduraatii iddoo caammaa itti hojjetan naa kenne barnoota kiyya baras dhiisee caammaa hojjechuutti goree jechuudha. Namoonni achittis na beektaa waan jirtaniif. Caammaa achitti waggaa 2 hojjedhe. Sanarraa kan ka'e yeroo sana waldaa keessatti obboleessi kiyya Wangeelaa Bitaayee Kabbadaa sagantaa roobiin gizee jiru meeshaa taphadhee raawwadheen isa eeyyamsiifadheen kiiboordii mootoo sagantaa hin xumuriin gasheen dhaqee immoo caammaa hojjedha jechuudha. Sanbata sababa waaqeffannaa ta'eef achi ooluu dhiisa malee yeroo hundumaa toon achi oolee natti tola ture. Maaliif birriin ittiin achi argadhu sun hamma ta'e na fooyyessa daandii na qajeelcha waan jedhu waan hin yaaduuf jechuudha. Kana immoo haadha na gargaartu haadha obbolaa kiyya irra dabartee ishiin obboloota kiyya gargaarti. Anis immoo ofirraa fi obboloota kiyya kanaaf karaa ta'uu haadha ta'uu isaan otoo akka abbaatti na ilaalanii ani immoo hamma abbaa sunii isaanii hanqachuu hin qabu jedheen murteeffadhe jechuudha. Otoo na dhukkubu jilba kiyya jirra jilbeeffadheen caammaa sun hojjechaa ture.
Sababa isaa laphee kana baay'ee waan na dhukkubuuf jechuudha. Sana utuun achiitii hojjedhu yeroon waan an godhu dhabee amma as keessatti waldaa Biraane Kiristoos kana keessatti gaggeessaa waldaa sanaa kan ta'e gaggeessu obbo Taaddasee Dhaabaa fi haadha manaa isaa Aadde Zangituu Baayisaa yeroo sana kottu mana keenya taa'e waan nyaattu wajjin nyaanna waan dhugdu waan nu wajjin nu iddoo nuti rafnu raamna jedhanii ofitti na fudhatan turan. Yeroo sana keessatti yeroo isaan ofitti na fudhatanii isaan bira jiran itti isaan akka abbaa ormaatti yookaan akka haadha ormaatti ilaalee otoo hin taane haadha irraa dhaladhee fi abbaan irraa dhaladhee godhadhee isaan wajjin jireenya kiyya jalqabe. Sana booddee isaan wajjin otoo jireenya kana jiraachaa yeroo waldaa Biraane Kiristoos keessa jiru yeroo koronaan dhufe otoo hin dhufinitiin waldaa kana keessatti waldaa as citee jira. As cituu isaarra kan ka'e konfiraansii asitti qoratamee jira. Konfiraansii sana dhufee tanan kiboordii taphadhu. Gaafa dhufee kiboordii taphadhu waldaan kiboordii sana taphadhu iddoo sanaa kan jedhan yeroo sanatti sana keessaa mana naa kennan turan mana nu gadhiisii ba'ee waldaa sana dhattee waan taphate jedhanii dura isaan abdii hin ture yookaan waldaa kiristaanaa of kennee kan hin ture bakka haadhaatti haadha naa ta'u baatti abbaa naa ta'u jedhee isaan of kenne yeroo sun beelaaf darbatanii rakkina darbatanii jechuudha. Dhukkubi sun baay'ee waan na dhukkubuudhaaf dhabee abdiis nan dhabee waan hin godhu waldaa biraa deemee jennaan waldaa kee deemtu galgala barnoota baradha waan ta'eef galgala barachuu hin dandeessu dhiisan yeroo sana hin danda'uudhaan tajaajila shanyii kee gubbaa sa'aatii 10 akkatiin tajaajillee shanyii si barreessina deemtu kamittu tajaajiluu hin dandeenyaan jedhanii gaggeessitoonni yeroo ergananasiitii kiboordii taphadhee achii kan oofanii jiru shanyii kee gubbaarratti si barreessinaadha. Istoora keenyas istoora keessa gadi nu gadhiisi jedhan. Achi wallaalee keessaa bukkeedhaan moo istoora manni tokko ol dheeraa istoora fooqee bukkeetti qorqorroo ijaaranii siree xiqqoo tokko zabanyaa waldaa sanii barbaadudha naa ijaaree keessa mataadhaan keessa baatirii ibsadheen keessa baay'een galgala ji'a ja'a mana ibsaan qabne siree bishingaa ijaaran irratti ta'anii eegan kan fakkaatu jaalachi gubbaarra ciise. Yeroo mana kiraa taa'aa turetti immoo duraanii obboleessa kiyyeessa isaa badhaadhaa kan jedhamu wajjin gidduutti walitti buunee kan turre akka nama kadhatu yookaan waldaatti galee tanan nama tsalotii tsalluu fakkaadhee ji'a laman kaartoonii hafadhee uffata waldaa sanaa ji'a lama waldaa keessa ciise. Sana hundumarraa Waaqayyo yeroo itti dubbatu kaasaan sii kaffalanaan jedhee natti haasaa Waaqayyo. Ani haasaa kiyyaa Waaqayyo wajjin addaan hin kunne. Iddoon nama jechuus haa baatu nama jechuus naaf isaa mijatu nyaachuuf dhiisuu koo namni naaf hin beeku. Akkitti nani buluuf akka itti nani galu namni naaf hin beeku. Sana keessa ji'a ja'a achi keessa jiraadhee waldaan sun kana booddee jiraachuu hin dandeessu waldaa kana keessa meeshaa keenya gadi nuu dhiisi waldaa keenya gadi nuu dhiisi jedhanii waldaan sun beelaaf rakkinaaf gadi gaafa na darbatanii waan godhan gaafa waan an godhu gaafa wallaan ammas koronaa sana keessa caamma kiyya hojjechuutti fufe. Sana booddee waldaa sana keessaa ani ba'eera maaliin godhannaan ammas yeroo lammaffaadhaaf kootu nu bira taa'e jedhanii Aadde Zangituu Baayisaa fi Taaddasee Dhaabaa ofitti na fudhatanii waggaa 4 odoo mana kiraan kaffaleen isaan bira jiraadhe. Waan nyaatan nyaadhee waan uffatan uffadhee isaa wajjiniitiin akka dhala isaanii hangafaatti na ilaalanii isaa wajjin jiraadhee beela kiyyas naa danda'a amala kiyyas naa danda'a na baatan. Sana booddee waldaa kana keessa ergan dhufee mana barnootaa achi ergan deeme Biraane Kiristoos sana keessaa nama naa kaffalu waan hin dhabeef amma mindaa sunis narraa citeera as immoo dhufeeraa kiboordii taphachuu hin jalqabne kiboordiin hin bitamne konfiraansii tokko qopheeffatanii Waaqayyo karaa namasaa hojjetaa wangeelaa dabalaatiin akkas jedhee karaa saba kana akka na gargaaru Waaqayyo karaa godhatee isitti na dubbate. Waldaan sagalee wangeelaa Gafarsaa Noonnoo kun mana barumsaa yeroon kaffaladhu yeroon dhabetti birrii walitti buusuudhaan sabni kun mana barumsaa kiyya naa kaffalanii kaanan ji'a tokkoo kaanan ji'a lamaa hanji'a sadii haga humna isaanii namoonni baay'ee na deeggaran baay'ee yeroo nyaata dhabetti mana keenya kootu nyaadhu jedhanii isaa wajjiniitiin jiraachaa
haadhaaf abbaa kiyya naa ta'ani waldaan sagalee wangeelaa jechuudha. Sana booddee dhukkuba sana kiyyarraa baay'ee naa kadhachuurraa kan ka'e taa'een paasterii waldaa keenyaa kun naa kadhatee bu'ee naa kadhatee buleessi kiyyeessi isaa balaadhaas iddoo inni jirutti waaqayyo isaa eebbisu baay'ee naa kadhatee waaqayyo dhukkuba sun narraa rukute jechuudha. Kanaaf harka keessa walitti buusaa gooftaa naa galateeffadha. Waaqayyo dhukkuba hamaa sana dhukkuba eenyuyyuu baachuu hin dandeenye dhukkuba eenyuyyuu ittiin socho'uu hin dandeenye sana narraa rukute har'a immoo inni yeroo waan godhu wallaale sanatti yeroo bo'ee garanitti godhu dhabe sanatti Oromiyaa baankii sana fuuldura taa'ee yeroo caammaa hojjetu namni nani beeku yookaan namni kiiboordii taphadhee fi beeku faarfataan beekamaan tokko yeroo natti dhufu faarfataan inni wajjin tajaajila lallabaan itti wajjin tajaajila gisee ni dhufu manicha duuba naannaa ture nan dhokadha waan ta'eef sababni isaa achitti nan eegni tajaajiltoonni inni wajjin tajaajilu haalli kiyya akkasitti fakkaatu nama nani wajjin tajaajilutti jechuudha. Haalli kiyya akkas waan itti fakkaanneef ani jalaa hin dhokadha ture. Yeroo sanatti galgalaa ganama waaqayyoodhaan nan kadhadha. Akkuma obboleessi kiyya baay'isaa nama jedhe akka nama uffata isaa yookaan jilba isaa qabatee isa kadhatutti abbaan jedhaan galgalaa ganama fuula isaa jilbeeffadhee jechuudha. Abbaan na gargaaru hin qabu. Ati abbaan haa taatee aras na geesseetti. Haadhas immoo haadha ni gargaartu ofirraa haftee obbolaa kiyya gargaartee anaan na gargaartu hin qabu. Sanarraan kanan immoo haadha naa taata. Abbaan haa taata jedheen cidee sitta fedheen galgalaa ganama bu'ee sireen kiyya imimmaaniin gufte jechuudha galgalaa ganama. Yeroo sanatti yeroo waan an godhu dhabee abdiin ani waldaa kiristaanaarras kaawwadhee yeroo na cidhe sunitti waan godhu dhabe. Waaqayyo immoo nama isaa naa kaasee yoo isaan beela'anis isaa wajjin beela'a yoo isaan nyaatanis isaa wajjin nyaachaa caammaa kiyya hojjedhee isaan bira jiraadhee waldaan kun immoo ofitti na qabanii har'a ifa kana kan na agarsiise waldaa sagalee wangeelaati. Na bukkee dhaabbachuudhaan kaayyoo koo keessatti jabaadhu si gargaara abbaayyuu si ilaaladhanii bakka nani balleessetti naan lolaa na deeggaranii na fidanii jechuudha. Waaqayyo kos kaasaan sii kaffalaa jabaadhu. Mataa kee gadi laachisuuf jabaadhu. An yeroon itti ol baatee mul'attu hin dhufa jedhee Waaqayyo naa kakatee sanarraa kan ka'e bara 2014 irraa jalqabee Photoshooppii mana barnootaa Omersimeeshinii fi viidiyoos achumatti baradhee barnoota kiyyaa achitti xumuree barnoota gaggabaabaa jechuudha. Kompiitara bitadhee manatti hojii onlaayinii hojjechuu jalqaba. Namumaan hojjechuu gaafa jalqabu Waaqayyos immoo ijoollee biyya ormaa jiran ijoollee biyya alaa jiran jechuudha. Akka isaan yaada isaanii gara kiyyatti naanneffatan Waaqayyumatu godhe. Ogummaa qabaadhee otoo hin taane as taa'ee bilbila kiyyaan ijoollee Beeruutti jiraniif Dubaayii jiran biyyoota garaagaraa kan jiran suura isaanii ediit gochuudhaan viidiyoo ediit gochuudhaan hojii gurguddaa isaaniif hojjedhee istiidiyoo buleessa kiyyaa ajjamaa Singiten istiidiyoo kan jedhu keellaa isa biratti qabame hojiilee kana hojjechuu jalqabe. Waaqayyo naa eebbisee Waaqayyoofis ajajamaa dhufee hojiin isarraan hojjedhu sana Waaqayyo naa eebbisuuraan birrii sana walitti qabadhee hojjechuu Waaqayyoof abboomamaa waan hundumaatiin dhufee har'a immoo inni ofirraa hafee waldoonni kiristaanaa ittiin tajaajilamuu qabu mul'annee ni qabu isa kana waan ta'eef waldaa kiristaanaa keessatti miidhameen immoo itti gargaaruun qaba deebi'ee jedhee waldaa kiristaanaa na bukkee dhaabbatte immoo qabeenyi kiyyaan gargaaruun qaba jedhee humnaan qaburraa qabeenyaan qaburraa walitti qabachuudhaan meeshaa muuziqaa kana bitadhee fuula saba kanaa kanatti galataaf dhiyeeffadheera. Waaqayyoodhaan naa galateeffadhaa. Kana immoo inni haati kiyyas dhuftee arguudhaaf karaanis mijechuu baatu haallis mijechuu baatu keessummoota nani affeerradheetti saba waldaa kanaatti dhaloota lafa kana jiranitti adaraa itti naginnitti jabaadhu isaa wajjin jiraadhu amalli kiyyuu nama rakkisu isaan itti si kenneera. Achuma taayitti nagaa kenaa ta'e jettee na jajjabeessite yeroo kanatti ishiin baay'ee dhiphatte turte. Maaliif abbaan isheedhaa
haadhi isheedhaa jiru manaa isheedhaa jiru narraa isheedhaa jabaadhu si wajjinan jira jedhee haadha kiyyees gargaaree jabaattee ifa reefu argiti. Anis ofii kiyyaa ifa gaarii kana ifa Waaqayyo daandiirra na buusee kana reefu argaa. Waaqayyo nagaatti obbolaa kiyyees anaanis nagaatti nu godhee saba Waaqayyo kana duratti galataaf nu dhiyeesse gooftaa kanatti na dabalaa galateeffadha. Kanumaan caalatti kaayyoon kiyya guddaadha, mul'ata guddaan qaba. Mana meeshaalee muuziqaa banadhee dhaloota qacaree dhaloota barsiisuudhaan dhaloota ijoollee barsiisan qacaradhee dhaabbata guddaa banachuudha kaayyoon kiyya. Kanaaf immoo Waaqayyoodhaan naa kadhadhaa. Waaqayyo akka mul'ata kiyyatti na milkeessu Waaqayyoodhaan naa kadhadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Galatoomaa Waaqayyos na eebbisu. Waa'ee isaa qofaa yaadi amma. Iddoo kana teessee waa biraa yaaddaa miti baay'ee keessa. Kanaaf yaada kee hafuura qulqulluutti namni isa wajjin haasaa godhimee safaan. Michuu dhugaa koo jecha kanadha jechuma xiqqoo kana michuu dhugaa koo. Jechi michuu dhugaa jettu kun maal fakkaatame akkamitti michuu dhugaa sii ta'e Yesuus? Ati nama akkamii taate ani nama akkamii ta'e? Jenana barana jalta Yesus lubbu kerana jalatta barana jalta
kau jedame. Amanako. Hiraduga kau jedam damanati. Hiraduga kau. Tufamu, hidana rai kamera, deviena tiridamu, hidana rai kamera anan, deviena tiridamu. Tufana rabana mera, deviena tufamu, tufana rabana mera, deviena tufamu, hidana rai kamera, deviena tiridamu, hidana rai kamera, deviena tufana, tufana rabana. Tufana rabana mera, deviena tufamu, hidana rai kamera, deviena tiridamu, hidana rai kamera, deviena tufana rabana mera, tufana rabana mera, deviena tufana rabana mera, tufana hidana rai kamera, deviena kamanjane kamani, garmai sanaf, garmai sanaf, garmai sanaf, kamanjane ani kamani, garmai sanaf, garmai sanaf, garmai sanaf, kamanjane ani kamani, garmai sanaf.
Sodatin jadi. Nama itu kamu dangga hidang kadar biar kamu berapa lama? Nara timur taya kali. Dan ni wakai ufatu. Wane isanam koti jedetin obek suke satani otu majirano ansani mo dupin ittibayate yo kammo lol ittibayate mormin ittibayate nama kanafika eddo kanatti bara Abraham kan ture ala bela ture belli mo fala nama barbachifti belli mo karabayati nama ofti atami jala cosa kudani kaftani to gabalaltani atinu kortera abidda keessa nu dabarsiteera nu dhiphifte sirumayyodha namoonni maal keenya irraa kaya dugda keenya irra mataa keenya irraa kaya aspaaltuma nu goote maalu dhaqee dubbisime jaatamija lakkoofsa kudhan amma kudha sadii akka soo deemtinaat dinkuma bila inuma aspaaltii nu gooteera bakka hundumtuu wal kireeffateerra yaa'utti ka'e ni kophee qabu sinni hin qabne sinni maali sinni hundi isaatu bakka irra qabu jedhame naa dubbisu kudhan irraan kaase kaasime bashtaay gooftaan ko si yaabisu maal torbee yoo sumala dhaabbattaa yaa waaqayyooti nu korteetta yaa waaqayyooti maal nu gooteetta ati nu korteetta ishee akka meetiin qoramee ilaalamuus ilaalteetta ati gara kiyyoo sanatti geessite isa ammaa sanaan danuu kan nama qabu sana jechuudha danu achi nu geessite waan kiyyoo qabe immoo nama rakkisaaree wanti kiyyoo qabe wanta kiyyoo qabe abbaan barbaadu gara fuudha bakka yoo fe'e dhiitudha yoo fe'e qabaluudha kiyyootti nu galchite wanta gadi nu qabus dugda keenya irra keesse wanta maal nu godhe gadi nu qabu iddoo duraa sanatti achi deemtetta danuudhuma maal godhan jedhaan duraa sun danuudhuma laala sitti waan gadi nu qabu nurra gooteetta ishee ati namoonni mataa keenya irra akka adeeman goote maal goote namoonni eessarraa akka adeeman ila dugdarra neemiti miilarra neemiti maalirra akka adeeman ingirisa jaalala qabunutu heewute eeyyameef ani ergaan sii qaba nama waaqayyo daanga fi danqaana too jiru ati bal'inatti baata maalo hundumtuu atuma jiru ani kaayate ani garuu ini ganga ani kaaye maalo naa dubbisime sammaatti dubbise yoo ta'u mataa keenyarraa akka deeman goote isa booda'u abiddaa fi bishaan keessa darbine mataadha nu yaa'u nu immoo sirriittuma harkessa darbine abiddaa fi bishaan keessa darbine utuma ta'uu iyyuu ati bal'inatti nu baafteetta haalelluuyaa warra mataarra deemamni tan bal'inatti bile warra mataarri ani ergaan sii qaba warra sin dhidhiitan miti warra sin adeeman miti warra gassi qaban miti ati bal'inatti baata isi warri mataa namoonni dhidhiitan isaan sin nagainam as keessaa lafa kana keessaa qabdani yaa warra dhidhiifamaa jirtani yaa warra sinirra deemamaa jiru siniif ergaan qabaani waaqayyo akkana jedha siin bal'inatu jira akkana qaban jedhe anaaf bal'ina jira jedhu yesuusif sii chaappeseera gooftaan koo sin hambise dhaala baay'ee nama dhiba ilaalan abidda keessa nu dabarsite ilaa qormaatatti nu wajjite sinumayyuu nu kiyyeessite jarri immoo akka jalaa coccooletti nurra deemanii otuma ta'uu iyyuu garuu immoo warra nurra deeman miti warra irra deeman. Amiin jataa dandeessa. Dubbiin hin garagara eenyufaatu bal'inatti bahe. Warri wangeelaa kun xiqqoo ishii walii fi waa jennan si'a macaan mata akkas jedhaa warri kallaaltanii akkasumadha. Gittaayyanyaa jedhame maal? Gittaayyanyaa jedhame? Hallelujah!
ይታየናል። እና ሐረምቲ በሩቱ ተሞላታ አሎ በርሜ ናት ተሞላታ አይደለ ከሰይጣን ገጀላ ስትሙል ሱምቲ አቀሃል ገጀላ ስትሙል ሱምቲ እኒ ገማ ስትሙል ተታላን ዋቀዮ ከነጀቻሊራ ይወሲራ ደመመዩ ወረ ሲራ ደመምቲ ሲትዋችጋ ናምን ያመጣ አነቱ ዋችጋ ደሩታ termina lagi.